yaa nama qaalii kabajamaa jaalatamaa na daawwachuu jirtu rabbi si haa milkeessu bakka jirtu sanitti qormaata nama dabre rabbi si haa godhu. Anaafeetis addunyaa tana keessatti warra qormaata dabre rabbi nu haa godhu. Mee aayata kana hanga dhumaatti daawwadhu, hojiitti jijjiirradhu, sheeris godhi, khayriin ati firraa quban qabna hundi sheersi yaa taatu, hamtuus rabbi akkasumas sirraa haa qabu. Hanga dhumaattis daawwadhu, sheeris godhi. Keessatti isaa filaallu. Addunyaa tana keessatti rabbiin gabroota nogaa uume, fatanaaf uume, baaqaa callaa adda baasuuf. Kan islaamaatis dhugumaan islaminaa harkaa qabamoo islaminaa irraa gamaa gamana deema. Namni ogaa mokkorame beeka. Ilmi namaa qormaata dabruun mokkora booda, eega mokkoramee booda beekama jechuudha. Tanaaf rabbiin akka jiru gurraa guurii fudhadhu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ isin mokkorraaja rabbiin. Isin mokkorraaja. Warruma amane kana bar. Sumaa salaatu, sumaa soommanu, sumaa hajjiis godhu. Khayrii hundi dalagu kana mokkoramta. Imaanni khayni ilaalama jechuudha. Ni mokkoramta. Mokkorri hin hafu. Tanaaf rabbiin isin mokkorraja. Musiibaa yani balaa adda addaatii nama mokkora rabbiin jechuudha. بشيء من الخوف وهي صدارة تكو صدانة قلقسة قوتت صدات إلاتا أصونو قلقسة نمني جراتون ننديم تكشو صدات إلاتا نما قلقسة ودان جتو إلاتا خيسانين را صداواتك وربين قلقسة ودان قلقسة سلالة خانا صدات ستلفة إلاتا را صدات ستلفتي يجو هايا ammas maal jaa wal juu'e beela wanni nyaatan faan dhabamtee xiqqaattee beela faa waa xiqqoo si gallakkisee beela guututti osoo nama gallakkisee namni ni dhuma. Beela waa xiqqoo jechuudha. Waa xiqqoo beela si gallakkiseeti osoo walitti dhaabbatee namni qabeela utaate namni ni jiraata hin jiraatu bara. Beela xiqqootti gallakkiseeti hanga xiqqaadhaan mokkorama namni ni jira. Beela'uun guyyaa tokko faa nyaata dhabuu guyyaa lama dhabuu jira. Akkanaan mudatuu jira. Miskiinummaan abaar faan itti bu'ee wannummaa nyaatantutti xiqqaachuu jira laal. Wooma xiqqisho afaan irra waggodhu namni kanuma akkana tatta'u waan akkanaatiin mokkorama jechuudha. Kana qofaa miti. Wanaqsin min al-amwaali irritee qabeenyi keessirraa irratee dhabamee dhumuudhaan qabeenyi irrachuudhaan yookaan hotuudhaan yookaan maallaqu dalaydeetuma harkachuu dadhabuudhaan. Yookaan dalaguma faa dhabuudhaan jechuudha. Dalaguma faa dhabdee olii gad deemaa ol ta'e. Yookaan qabeenya qabduutu akkuma gartee wanni ta'etti hota. Yookaan dukkaanni ni gubata yoo dukkaana qabaattees. Yookaan maaltu maal ta'a. Ati almuhim qabeenyaanis ni mokkorama jechuudha. Irrina qabeenyaatiinis ni mokkorama namni jechuudha. Harkachuu dadhabuun haa ta'u kanummaan qabdu dhabamuudhaan haa ta'u jechuudha. Ammas والأنفس نما سراجي سودان جولي هاتو نما فقيه هاتو نمني سرادو دان جتو نمني دو دانيس خونيس نمو كرم جتو عافاني غرتي نما حلاق فان رفيتي يوخا من فان الرجيجي يوخاو غرتي مخينام فان غرانغلتي أكنمتي نمني دو مكما غبيتي مخينام فان غرانغلتي نمني كما غبيتي أكسمت دو ميد أبا مجتو خانا فارا ربي سمكورا جتو نمكورا مجتو هايا ونقص من الثمرات آية والثمرات ويروفا بدا مدانو مقبدو خانا مشين غانيس نبدا بقولونيس نبدي عشيت علينا الداداني بدي أكفريتي مرهاتو يوتي مرقباتنيس أكبيتي نياو تاتي غامو ويرون فجاسن قمدي هاتو بقولو هاتو مشينغا هاتو يوفري غاورا غرتي جما قبوس هاتو qabbantummaan takka dhufteeti dhabamti. Ooyiruun san guututti dhabamti jechuudha. Midhaanis baduudhaan jechuudha. Midhaan baduudhaan. Yookaan roobuu fa'aa dhabameeti midhaan akkuma goggogeetti akkasumatti hafa jechuudha. Akkana wasamaraatiin kana jechuudha. Du'a rabbiin kana hunda mokkora kana dubbateeti aakhira irratti maal jee wabashshiri saabiriin. Yaa ergamaa ya Muhammad.
والروام دبني مصيبة مكورة خنا هندرتي أبسي وان كان هندرتي قم أبسي قم مجيسي وان إسان قم مجيسون إسان قم مجيسي التيمي دنيا في آخرة خيستيس وان جرى خنا قم مجيسو التيمي قم مجيسي جين أين إسان ننسنو الذين إذا أصابتهم مصيبان وقات بوته مصيبان نمن الرادو هاتو من نساجيجي هاتو مصيبان أكيد نما دفتي بيكدو منو مخي خاتي قبضو خانا خارات تلو فجانيفا فديغن منو ما تهور كتي جارتي خانا فنمني مقاسا جيرت ورمان كيسا نمنمان فراخيتي مصيبان كراون دا نما دفتي وقا جارسي تانيتي منو ما يسير لفاتي وجيني ساو جارتي خانا مقاسا جيرتي ومانا بران قبضو جي سيخ كراون دا نما دفتي مصيبان ilmoo sirraa du'a ilmoo dhabda bultii sitti hammaata musiibaan karaa hundaan namatti dhufti musiibaan rabbii sinirraa qabu karaa hedduun namatti dhufti jechuudha oggaanii fi kana hundaan itti dhufte warri rabbi jaalatu kuni qormaata kana dabru mokkorame namni faan sirra moofsifamee haa ta'u ilmaan dhabuun haa ta'u musiibaan garteen ooyiruun tan akkuma dabarsine ooyiruun tee guutuu baduu haa ta'u qabeenyi kee dukaanni kee gubachuu haa ta'u warra dukaana qabu yoo taates wannumaan fedhe haa ta'u akkuma daleeyitetti nama bira keessee dhabuu haa ta'u kanuma daleeyite sii kannuu didanii dhabuu haa ta'u musiibaan kara hundaan hoggaa sitti dhufte warri musiibaan hoggaa isaan tuyite masaayibaan amma dubbanne tun tadabarsine tun qaaluu akki jaan hoggaa musiibaan isaan tuyite namni irraa du'u haa ta'u wooma fedhe haa ta'u qabeenya dhabuu haa ta'u bultiin itti hammaachuu haa ta'u wooma fedhe haa ta'u qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun akkana jechuun jaalalaanii qeebalanii musiibaa san harka kannanii akki jaan nutuu innaa lillaa nutuu illaanuu rabbiiti mootu rabbiin nu qaba nutuu isaan nu uume nutuu khaysaati waan fedhe nu khaysatti hojjechuu danda'a rabbiin akka fedhe nu mokkoruu danda'a waan fedhe dalaguu danda'a innaa lillaa nutuu khasaati nutuu isaan nu uume akkasi mulkun lillaahi jechuu bar nutummaanu rabbiin nu qaba wa innaa ilayhi raaji'uun guyyaa qiyaamaatis kara isaa deebuu teenyaa jan Allah kara isaa deebuu teenya rabbiin nu uume katola nutti oole qabeenyas kanuu kanne isa ilmoos kanuu kanne isa ka fudhate isa waan nuu kanne hunda warra jawsanii jechuudha aboo nutuu karabbiiti nutis gara isaa deebuu teenya guyyaa qiyaamaa ja'an jechuudha ulaa'ika warri kana ja'an kun warri bifa tana qabu kun warri dhugaa mokkorame kanatti obsu kun qabeenya irratti beela irratti wahuma hunda irrattu sabbaree amrii rabbittichi kannee yeroo takka ka iimaan isaanii gamaa gamana sossoone rabbuma dheeysanii kara rabbii deemu kun warri bifa tana qabu kun ulaa'ika alayhim salawaat faaruu qaban rabbi bira rabbiin isaan faarsa maleeykota biratti warra isaan bira jiru hunda biratti jechuudha faaruu rabbiirraa harkatan gabaabdumatti rabbiirraa malaayikaa keessatti rabbiin isaan faarsa malaayikaa biratti jechuudha faaruu rabbiirraa harkatan rahmata rabbiirraa harkatan jarri kun jechuudha faaruus harkataniiti rahmanni isaan irratti buutee ulaa'ika duwwa humul muhtaduun warra karaa haqaa irratti qaceelerraahii ta'an jechuudha akkana mokkoramaniiti baaqaa callaan adda baatee abalu iimaana dhugaan qabaa fi fiinxarra jiraan eega mokkoramee namni kana beekama jechuudha addunyaan tun mokkora rabbiin nama mokkora dabree rabbiin fatanaa warra dabree rabbi nu haa godhu namni dhugaa mana barnootaa seenu waggaa takka baratteeti qormaata si godhanii kutaa lamadaa si dabarsan addunyaan akkasi warra addunyaa tana keessatti qormaata dabre rabbi nu haa godhu warra gartee waan dubbanne kanallee itti dalaguu anaafetis rabbi nu haa godhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan nuti hin dandeenyellee nurraan kaayini rabbiin gartee yaada muraada keenyallee rabbi nu haa guutu iimaana dhugaa guutuullee rabbi nuuf haa kennu hanga addunyaa tanarra jiru obsallee obsa bareedaa nuuf haa kennu khaatimaallee bareedduu nuuf haa kennu qabrii teenyallee qabrii caffee jannataa rabbi nu haa godhu warra firdoos keessa wajji gammadu rabbi nu haa godhu hada wallahu ta'ala aalam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين.